nani khasasete barkuma torbata marabana raqaba je bar gurba bar kuma torbatan inni duube fuudhe malee birrii kan isaatii miti. jaalatti bar khaleedha bar kanniin jaaladha jetti haluma bar halumatti karratti boochisti ani baatii shan ani bunni ani osoo isaafi bunni wal walitti dhufin duratti bar muzammil jaaladha. Rabbi sin yaa laaffisu ga wanni jani. Kadirooti maal jettame kadiroo waan jettuun qabdaa kadirooti. me isal amma muzammil akka jaartii qabu ni beektanii isin lachuu Annan gaafatin si gaafadhu isiidhaan osoo nan boo jiru maal turaa qabamsiisee gaafadha. Wuddii ta'e gaamucaa wuddii ta'e laazima irraa wajjuu qabdan hundin keessanoo 70 lafa kaa'egas 70 hin barreessinaa way. hin barreessinaa nu jalatti yaasoo hin dhufettanii dhagee amma as mishaatis osoo sabboontuu maaliin kana booya ganaadha jiruun ta'e osoo jaartii qabu agarteeti amma gaa waan yeroo kuma torbaatam nurraa dhiisaa yeroo sadi taatanii miti amma kadiiroo sadi taanii birrii walitti bubbuusanii irraa kaffalanii 70 kan irra jiru. Ishiin tunillee meeqa tunillee 36 kuma 30 riyaala kuma 36 walitti baasaati kan arab irraa qabu irraa kaffalaati kaza akka saniin itti heerumaa muzammilitti maleezim jettanii nyaa afur taatanii nyaachuun hin ta'u afur immoo sadi meeqa kadiroo warra komantii rabbiin sodaatu Shote maal warra komantii mana korba torbaatam biqiltuu walii galchee bara sittillee 70 bicha barreessa. Hadirooyye isin achiin bu'aa geemata baddaa meenaaf isii akkamitti isin achiin bu'aa achi walitti ergadda. Deemaa isin nurraa maal gochuu dhuftanii deemaa nurraadha. Deemaayyee. Deemaa. Waan gaafachuu deemaa baru waan gaafachuu. Sooftii fitaa deema. Waan gaafachuu deemaa waan gaafachuu fadhaa baru. Gamoos bishaan bisila dhuftee dhagashuun didee garuu shoddeessinii si gasheenni sheeriitti godhish muzammilii gootanaati. Muzammilii isinii finna qoyaa sheerirra goona. Onneen dhaadhaana jettee ani. Akkam onneen si jaa jirti. Dhaadhaa si jaa jirti. Shoddee shirkaa fiti sheeritti godhi. Tunillee shoddee shirkaa jaalataa jirteedha. Shoddee shirkaatii miti muzammil jaalladha. Akka shoddee shirkaati nama ittiin beekon. Eenyu shoddee shirkaa barbaade si keessa lachuu keessa. Indee muzammiliin jaalladha yaa kinaama tokko hin barbaadu. Tunillee muzammil jette atillee muzammilidha amma akkam taatarree muzammil jaartii ishii qabu sanuma jabeeffataa jira. Indiin jaalladha suuraa sabaa hin dhaggeeffatu suuraa sabaa kan itti haaramu. Na dhaggeeffadha osoo isa jaalladha. Biyyaa si ijoollee tan narraa. Wanta narraa yaa shoddee narraa yaa si ijoollee tan. Ijoollee tan narraa yaa nuti dhalaadha. Nurraa haa deemani nuti hin taphanna nurraa deema yalla nurraa deema akka dhuftanii. Baha ijoollee deemi. Deema dafa deema akkasumatti. Deema atillee deema. Deemnarraa. Oduu nuti boo'u jiru. Maal gootan dhiiga bu'aa oonuu jettan. Daa. Atillee deema. Deemaa kaasee. Nuti dhiiraa miti kan nu bira teessee si Kadiroo dhiisina kadiroo akka haa deemani ofii nutti dhufanii miti. Wayatti wannaatti goote ofii dhufanii. Deemaa kan teefuu haa deemani akka dhufanii. Deema yalla. Nuti fenne. Yaa ilaahi jala nu baasi deemaa nurraadha. Maal gochuun miti naannoo kan ija goggoo juriiti. Maalidha? Maal jette? Ta ija goggoo juriiti tanaaf itti naan deema deemti. Ishii tanatu si fidee dhufe. Deemaa nurraadha akka dhuftanii. Maal nu gootan nuti? Nu bira teessanii tokkotti nama lama taatanii bobboohaa jirtanii. Naafetii bar naafe isin Asiin bakka tokko mana taatiyaatti ni deema nurra. Waan gaafachuu deema. Waan takka gaafadha. Gaafii takka qofan gaafachuu deema. Irraa bu'iitii walitti ergadhaa laggeeffadhu la. Irraa bu'iitii walitti ergadhaatii wal jalaa qaba akkasitti wal gaafadha. Asir nu biratti waliin gaafatina. Asiin baa. Bilgat qaalitti absaa boonitti shergoda absaa boonitti shergoda. Boonitti shergoda absaa. Mubaarak musammaa dhufee mubaarak musammaa ittiin erga sagalee aanaa ta'u. Yana jalaa qabee mubaarak musammaa kaansarti godhee jira mubaarak musammaa qabu ittiin jiru. Boonitti shergoda isinii godhe qabdan absaa boonitti shergoda. Dubbiin jajjabduudha. Inimaa booyaa jiran biyyittinii. Booniyyee hotta lubbuu. Sheertu godhaame warri boonii walitti qabdan dubbiin jajjabduudha.
qiyaamaa ta'uu diima qiyaamaan dhufte na dhageeffadhu. Ma beekti na dhageeffadhu nima muzammil irratti wanti qosaa minaamin wanti jaamu wanti takka hin jiru. Si galee miti. Ablee fidadhee dhufaan. Wallahi laawutim sin dhiisu muzammil irratti qosaa akkanaa hin dalagina. Hai. Dhufte yoo sammaas qalloon sanii deemati. Kirti bari shitu ne Jala deemu dinnaan. maal gochuu jala qabde kadiro. Maaliif isii bira dhiistan? Maaliif isii bira dhiistan? Isii maaliif bira dhiistan? Maal si geeni samte maal gochuu deebite. Isii maaliif bira dhiistan? Baasaara isii bira baasa. Lachuun keessanii iyyuu deema kadiro lachuun isaanii iyyuu deema jennu irraa haa deemani. Yalla lachuun keessanii iyyuu deema. Na dhageeffadha. Amma wal mari'adha isinummaa xiqqaatanillee feemasaa ani isii duran booyaa isii duran muzammil jaallachaa ture wanti isii hobatti furmaata wayii fiddaniifis hin jiru takkii waliin furmaata nu fidaa takkii waliin nu facaasa. Gabaabduu. Nam walitti si facaafa. Baasaa irra malee koo tokko asaan waa'ee muzammilii asaan jiru. Obsi Ati butee jira. Akkam Buusiin ishee nurraa buusiin. akkamittiin danda'ee buusa atillee waliin bu'ii Gurbaan hoggayyuu umraa dhaqa kaabaa mana rabbii ziyaare wallee yaa rabbi urgoo dhalaa kan nije. Iqaama qaba. Obboleessa ganamaadhaan du'aa Suuta qaba. bullaan bitaa turellee ni jaalatidha. Egaa ijoollee xixiqqinaa jaalala ijoollee mudhii. Yaa obboleessa daa'ima xixiqqaa kana ofitti deebisee nuti akkam taanare. Maal jechaa jirti ishiin tun? Qoy shoddii Oo waan. wallaahi. Shoddii waan. Hin taane. Eh? Hin taane. Maalidha? Waa si gaafadhuufi. Gaafadhu. Nama jaalattee beekamti moo jaalattee hin beektu? No hin beeku, sorry, hin beeku. Jaalattee beektu wallaahi. Hin beeku. Dhugaa rabbi maali? Jechuun jaalattee beekta yoo ta'e agama akka jaalatee inni hin bartaa jaalenna. Hin beeku nooni nama jaaladhee hin beeku kanaaf akkana ijaa si miidhaa jira amma miidhamaa jirta. Sorry dha kan sini kolfe. Waayee tokko jaaladhee shoddee. Akkam si godhame akkam nama godha jaalalli kun yeroo jalqaba. Zimmanii mafaasimma jaaladhee keeffadhee bu'aa. Bishaan nyaataa dhugaatii wayi nama dhowwa. Nyaatan mana dhowwine ammoo. Kuni jaalalaa miti waan biraati. Eedaa kam jettee beektanii isuma qofaan ijaan harkuu fadhaa sa'a kanatti ijaan harkuu fadhaa muzammil mana harkuu Na fadhaa. dhaggeeffadhu jaalalli bishaan fa'aa nama dhowwaa nyaata fa'aa nama dhowwaa bakka jaalala jechuun akkasi gadiira okkee. Malee? Shoddee guyyaa keessatti tokko duwwaa nyaadhu. Kanaachi nyaatu. Ergaan bitu zammadee. yeroo nyaattu san midhaan maal sitti jira yeroo nyaattu midhaan maal sitti jira. Bijirin tuutte dhaqa. Si nyaatamaa jechuun amma nami nama jaalatu tokko midhaan eejee akka dhagee tokkotti ani midhaan hin nyaatamuu fi bishaan hin dhugamuu fi bakka yaada namticha sanii malee waan biraa hin qabu jechuu tokko dhage. Ati kun amma nagaa nan nyaadhee dhugaa jechaa jirta. Kan kee jaalalaa midhaan Meeshoo deem jidduun gaafii takkaan gaafadha. Qalloo asmaa tana muzammil qubani qaba. Hani ati si quba qaba akkati jaalattu. Quban qabu muzammil quban qabu isa ijaan harkuu fadhaa jechaa jirti jechaan ammaan tana ani qaamaa qaba waan itti godhadhaa waan godhadhaa jettee edaa haasaa turte jechuudha waan isin godhu deemtu sin beekaan. Ana akkasii hin jenne nyaadhu qabattee. Muzammil quban qabu akkati jaallattu muzammil si hin dhageenye. Dhaabuga isi gaafanna. nagaadhaan taa kabajaa godhadhaa waan agartan waliin hin jinaati. Taagaa isin amma waliin lolinaati. Dhaabu waliin lolinaati. Tana argeetu fitina qabdi barka. Walumaa galatti Masaanuu irratti qalbiin na dhaggeeffadha. Yeroo qalbii qalbiidha. ni jarjar. Qaamni tapha. Hafi ayyee ni gaafannaaf. Hani isi quba qaba akkati jaalattu.
Silaman ko jala dhufee ture. Yeroon sila taa'ee dhaggeeffachaa ture jira. Maal siin jee yeroo si jala dhufe? Laan sanni join godhe nyaatu malee waa tokko hin barreessine. Waa tokkoon guddoo hin godhe Muzammil kuma shaba deemu haraa malee waa kumbani tokko hin muzammil shaba kaun senne shi jala muzammil shaba kaun sen sunu amma online seni muzammil amma seni amma Muzammil yaad geera shodhee sila akaawuntii kee kidhatee hin beeku malee suuraa sana kan kaa'amee jiru sila join godhe nyaama ture. muzammil amma online seni sininja amma walumaa galatti Heeriitti godhe. walumaa galatti na dhaggeeffadhu sittiin hima muzammil jechuun aarsaa meeqatti kafalee na siin jee si jalqabee. Shodhee boonifaanaa Toddi isinirraa qosan dhaggeeffadha jaallattaniin beeytaniif jaalalaan qostanii dhaggeeffadha isin dhugaan isinitti hima jaallattaniin beeytaniif jaalalaan qostanii miti ittiin qoosinaadha yoo dhugaan jaallatte yoo ammoo akkanaan jaalladhu kana jaallatte kootu waan takkan sitti himaanillee furmaata akka kana dandeenyu walii goona garuu namni nama ibidda gubbateef rifata. Masaanoo waliin taatanii isin amma nama sitti taatanii masaanoo waliin taatanii. Shodhee na dhaggeeffadhu. Utuun hin jaalladhu ta'eefi miidiyaan Latti kana wayii ilaalu. kottaa bu'aa deema. Gimaadhaami. Maal abbaa isii muzammil irraa hiiti. Muzammil aarsaa meeqaan itti kafalee. Wallaahi silaa bira jiraattee ni hindawaan. Siraana bira jiraattee. Wallaahi ni hindawa. Safaataan akkanaa muzammil irratti hin jiru. Isinii galee miti. Safaaxaan muzammil irratti hin dalagu jechuudha walumaa galatti. Ilmoo Awwayyee. maal olta? Lolaan jiru mucaa wayii takka muzammil irraa booyaa jira. Boo'aa jira. Yaa ni hin jaalladhe. Haa jaalattuure wayi. Hayachi maal jaallattee mudate ati siraa nagaa haasaa jirta. Wayi atuu ni jaalattee migaa gurbaan nama jaalatamu haa jaalattuugaa wayi. Walumaa galatti muzammil kiyya rabbii jaalalamaa sii kannee bareedaa koo ittiin booni ishi rabbii jaalalamaa sii kannuun kun nuu kennaadha ittiin booni. Aftahaan tol'an jechuun nama aftaha tolu. Anaa jalqaba booyee hundi gabbaa booyaa aftahaan tol'aniin tun gartee wanti takka wanti nani jure tokko takka bakka because haxaratti naqee bakka yaani aftahaan tole jechuudha walumaa galatti. Asmiyyee. Asmiyyee naan jeen kaa maal taate yaani asmaa jiire asmiyyee gisa jettu waan biraa agarsiisa. Na dhaggeeffadhu asmiyyee. Waan gootan sitti muume. Jawwaala kee kana gurguradhu takka jee. Kootu meeta kan muzammil gurguree jechuu deemuu. Akkam? Ishi. Jawwaala kana gurguradhu takka jee. Ishi. Gara mana qaraatii deemu. Dhageesse? Muzammil eessatti hin dhiisabus. Wayi irrakkadhee ilmoo tanaa wajjuu. Mataan qabatee wanta si rakkisee hin jiru. Ati dhalattee hin dhumannee muzammil maa jetta yaa ilmoo? Afaan banaa dhaladheetiin jiraan nama guddaadha. Isin galee miti nama guddatee nama jaallachaa jiru. Anjoollee miti nama guddaadha. Waa'ee ijoollummaa keessaa na baase. Anjoollummaa miti. Isin galee miti. Amma muzammil irraa eeguufiin cirfaaf dadhee as taa'aa jira jechuudha. Walumaa galatti dandeessunaa hojii boo'u. Hayi maal goota gurbaan bareedaa sanii yoo achi deemu waan as deemu fakkaata agartee migaa. Gurbaa waan bareedumaa rabbitti hambisne agartee subhaanallah. La waa'ee akkanaa tana kasaabee muzammil irraa naasaa'in ati gonkumaa na siin jee waa'ee bareedina isaa irraa naasaa'in. An muzammil irraa maal gochuu haasaa bareeduma isaa siif hime. Ansi bira jiraan irraa haasaa'e malee muzammil amma Ansi adii hime ati falli kee. Ilmoo na dhaggeeffadhu. Maqaa isaatu dha'uu hin qabdu. Aarsaa isa kafalchiisa maqaa isaa waamuuf. Aarsaa isa kafalchiisa akkanatti na wajjin haasaa yoo haasoo itti haasaa na wajjin haasaa dhuunfaa na wajjin haasaa. Because aarsa kafalta biraa obboleessa kiyya dhugaan sitti hima. Dhufee jira obsiniin galchaa kun maqaa isaa dhoohittee mi dhufee jira laa. Yaa ilmoo biyyaati bilbila kana gurgurattee yoo mana quraanaa deemtee hoo wayi. Assalamu alaikum. Ewa. Hin buufte? Waalaikum salaam warahmatullah. Hin beekarte? Jaasmiin moodeetara maan irraa fuute bood? Hin qabda lubbuu moodeetara sirraan fuune. Guutuun. Kunooti obsi kaasee deebisaabsi. Muzammilee ije lubbuu rabbii si qaaleyse rabbii jaalala namaa si kannee booni ishi.
Mee amma taboottu takka eessa tarte takkatu booyaa jedhame. Taboottu takka booyaa jirti. Mee deebisi. Booyaa jirti mitiyyoon. Deebisi mee. Edaa akkinni jette. Edaa ammumaan ijaan arguu fedha ammuma bira nageessaa naan jette ammumaan tana bira nageessaayi. Kam amma bira na. Mee maqaan isii maa inni kootu deebisi mee. Nazaaraan qabdu asuma amma saanudha jetti nanneetu gastii nagalchuu diddeedha. Wallahi. Wallaa laazim. Rabbii jaalala namaa sii kanni bareedaa koo ittiin booni ishee ammallee si haa dabalu haxira caalaa si haa urgeessu ishee rabbii sii kanni maal ittiin booni. Close video, please. Ishee qashtii koo wallaa ittiin booni dhugan siin jaa. Haxira ammallee dooraala caalaa si haa qaaleessu. Yaa nama rabbiin jaalala namaa kanneef abbaan kalee qaqqabuu hin danda'u. Anaa haftaa tolaa bar ani haftaa tola anaa dura banee. Ati maaltu amma asma qoy. Ani jaalalti jaalala. Micaa saninillee yoon akkaan ani jaalladhu kanatti jaallatte waan hin jiruunillee hin qabu. Walumaan akka nu godhu egaa wallaahi waan hin jiruunis hin beeku gaa fi dijaaf hin jaalladha. Kasii himu kasii ashannaftu natti fakkaate bakka sodaa'ee kaa'isiisanii. Isiin eeduma eedaa afooloo naa deebisinaan jettee fooloo deebisee fi muzammil jaalladhaa fuula jawwaalaa irraa qaba jettee suuraa isaa takka tan akkana koflee taa'u takka adda ergistee fuula. Hidhii isaa keessa dhungachaa jira jettee gaaraarii lol keessee beektaa. Amma ati hundi kalottumaatti wayya fumaata kee maali duuba arusa sitochi na jennee. Sakkafaa. Kabira kasirra uftee masii wayya amma duuba. Ani kasagalee si ta'e kun ola akkanatti dubbii guddaa si qabe akkanatti. Arusa naa goote ani bara amma ani amma heerume ani akka waan heerumeetti ani jechuuni ani akka waan nama heerumeeti sanadha boochu sana akkamitti ol galchina ayyaatu jira. Meen galchaa taboottu sana. Maqaan isii maal? Maqaa isii kasirra isaa kabate. Si qabaate muzammil akkatti ittiin boo'atte sooftii gugurdaa kan harka qabatten bishaaniin lolteen. Marraa qoo hin marraa. Laayivii jirti. Wallahi laayivii jirti dalaga dabdee bootti hin boo'a jetteen kijibdi wallahi itti kakatte qubee amaaraa see ta'an kadiiroo. Wallahi. Kadiiroon kami? Kadiiroo kenna kaara argeessanii hin Maqaan isii maa inni? Ande ko maal jedhan maqaa kan keetiin qabdii maal wal taree as mishaati hin lolleeni barani an jaalalti jaalala hin lolleeni lolteen abbo muzammil khiyya dimati jettani miti Ati bakka isii masaanuu kabiraa hin fidini ati kalama hin gaa okay mucaa ka danda'u miti. Ana jaalaan danda'u miti. No ka eeyyamnu hin jiru kabiraa qaba jaatti. Yaa bakka. Takkaffaa ammoo lamaa galatti nu sedii mixiyyoon hin taatu jennee bakka nu sadiin ni geenye. Kaffi. Namiin faaree Asunshaa. Mula mani jirra namni tokko hin jira sedii. Tokko kaminni? Tokkollee dabal. Kasii hojii sadii jette. Okay, ana wajji sadii moo nama biraati? Nu lamanii jirra namni tokko nurraa maqanii nu sadeeni bakka. Okay, sadi ta'uu qabaa? Afraffaa yoo ida isiin ja'ani ani isaanirra xiqqaanii qaalii isaanii godha isaanirra xiqqishoodha waan ta'eef yoo isaan dabali isiin ja'an takkitti dabali ani garuu macarrashaa na godhi. Ka'aakira. Jittu. Ka'aakiraa na godhi naafiti wajjin waara. Dabaree daqafte. Garuu silaa nama tokko She dura is fuutee smart wallah. Oh my goodness. Ka'umaa nyaadhaa jette. Gaafas jette.
qalbii qabdi bar wanni kubbaayyan tun akka gabaabbatte kan hin jirtu. Shooddee kanatti yoo si gurgurree'u. An shoddee duraanii isaanii irraan hin qabne bire sirraan qabde jalqaba sirraan qabde jalqaban si faca'e waan ta'eef nama biraa si faca'uun hin jiru. Si faca'e. Na faca'ate. Bakka abbaa akkasii isinitti haasa'u. Eessatti deemta? Hojii qaba abbaa ammaa. Hojii osoo nuun hin mari'atin deemtaare yaani ka nu tasgabbeessitee bakka nu taphachiistee na biraa deemta. Yoo micatti booddu san deebifte si taphachiisa. Deemee micatti san deebis intarvii goona. Xiqqoo an na taphachiisime. Booni kiingi jedhaa jiranii as jalatti ati kana hoo maal jetta? Takkaffaa naafi booniin obsi boonitti shirmara booniin isaa dhuftu. Takkaffaa ani booniin tiyya ani dirqama jalqabumaa silan boonii jibbee waan ati jaallatu dirqaman jaalladha siigalee waan ati jaallatu dirqaman jaalladha warabbal kaaba. Maaliif wanti ati jaallattu dirqama naa ta'uu qabdi. Abba Oromoo konkaa kana akkuma goona yaaki. Dubartiin kiingin jedhamu kuyiin jedhama malee yeroo meeqa irra deddeebitee sitti himna. Boonii kiingi jeenaa dhiira seetanii boonii kuyiin jedha. Faarama Oromoo kana yaaki. Kuyiinii fi kiingiin garaagaraa bara. Kuyiin jechuun bareedduu jechuudha. Kiingi jechuun dhiira irratti fayyadaman. Kuyiin jechuun shamara irratti fayyadaman. Uummanni fayyaa qabani. Garaagara kaa kuyiinii fi kiingiin. Kuyiin jechuun bareedduu jechuudha. Kiingi jechuun ammoo jabduu jechuudha mi? Akka inni fakkaata. Jabaa jechuun fakkaata. Iwanne shooddannu salphise Muzammil kute. Muzammil osuma wanta hin ulaa bee kute. Bo asmisha. Eebanni. Maal uummanni kun rakkoo qabaatin asmisha akkamii maal fudhanii yaa'an? Ani barbaaniin beekuun beekaafin nu lama as jirra ilaan na dhaggeeffadha. Waliin kutanii gartanii miti waliin kutan. Isaan lamaan waliin kutan. Ani duraanuu ni beeku. Sanuu lachuu dhageeffadha. Lachuu keessa waliin barreessanii keessa silkii keessa seenanii dacha'anii achumaan kutan agartee? An jalqaban beeke siigalee miti waan namni nagarre tana tan namni dhooyisee achi jala kaayee godhee xiqqishoo maqaa wayii mul'isa tanaan arga. Maal walii qaban jarri sunni waa rakkoo waa walii qabantu jira? Qasaman billaahi ani duraan abdadhee ture. Because abdadhee ture khaleedhaan waa arge khaleedha moodeen gaddasa asirii wayii arge waa